Harargee Bahaa Meettaa ganda Ilaa Abrootti dhalachuu dubbata. Dhalooteen maqaan Abdulbaasitti garuu kennaa uumamaa fi fedha ogbarruuf qabuun maqaa Sabaloo Kadiriin na beekanamii jedha. Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa ganda Ilaa Abroo jedhanii. Eela jechuun kun waan gaffa geessanii baasan jechuudha. Achi dhalachuun kiyya waan uumamaan na keessa kaa'e tokko jira waan jiru tokko nu badde. Ardii afaan faajjiif walii dhabde naasuu. Sabaloo Kadir ogbarruuwwan afaan Oromoo keessatti maxxansawwan yaadrimee garaagaraa irratti jechuun marraaga yookaan falaasama irratti, xiinsammuu irratti, fiilmii addatti immoo walaloo barreessuun kenna kootii jedha. Barnoota barateen yeroo muraasa tajaajilee achiis waajjira mootummaa keessa kan hojjechuu dubbatu Sabaloon barreeffamawwan walaloo armaan duraa walitti qabee ji'a ji'aan dura kitaaba kuusa walaloo Kaasaa Areeraa jedhu dubbistootaaf dhiyeessee jira. Kaasuu jechuun meeshaa asirratti agartu kana. Meeshaa kana keessaa gaafa waa dhugdee hojjaa jira, areeraa jira, aananii jira, itittuun isaa jiraatu, shaayiin isaa jiraatu, bunni isaa jiraatu. Gaafa dhugdee si kaasa jechuun si mirkaansa jechuudha. Kaasaa areeraa jechuun isa kana. Inni lamadaa akkuma kitaabicha irraa hubatamutti meeshaa asirra jiruu fi isa keessoo isaa jiru. Gaafa waliin gittu kaasaa areeraati. Jechuun akkuma golga isaa agartu kana kaasaatu jira. As keessa areeraatu jira. Areera kana keessa qoraasumaatu jira. Jechuun adii irratti gurraachaatu jira kan barraa'e kaasaa areeraati. Inni sadaffaadhaa walaloo kaasaa areeraa jettu jira. Walaloon kaasaa areeraa jettu kun aartii fi aartistii. Aartiin kaasa. Areerri aartii keessa jirtu sana jechuudha. Abbaa muudaa. Mooraan horma tokkoon dhuunfatamtee sagalee wayyuun keessa cunqurfamtee caasaan cafaqamee walitti dhawa caasoo matatti ol kaaya caantaaf barabaasoo gadaa marsa dhibee dabritaa waakii finna hongeef kenni dharaa daakii suduudni yoo badelatii dhaba qacceen yuuraa yarateef dhiyaana taate wacceen haqan qaalamee hanqutee erbee fadhiidoo geeraree gubbaa irraa sirbee shanan shaantii miti qubaa fi shanachaa gadaa Oromooti kan mudaaf kallachaa. Monoloog godhuu dandeessa waltajjii irratti illee walaloo dhiyeessuu dandeessu illee keessa jira jechuudha. Fuula tokkotti walaloon ati nam tokko afaan inni himuu dandeessus jira. Qabiyyeen isaa immoo bal'aa. Siyaasni jira, dinagdeen jira, hawaasummaan jira, jiruu jireenyi jira, jaalallee jira, jibbii jira, gaddi jira, gammachuun jira. Falaasamni jira jechuun marraaga kana isin jiru kana fuuldureen jira. Sabaloo Kadir Kaasaa Areeraa keessatti jechoota durii akka fayyadame himee kanaanis jechoota irraanfatamuu malan fuulduratti baasuufan mala barreeffama akkasii filadhee jedha. Ibsaa Ahmed Siraaj armaan dura kitaabota galata qeerroo fi siidaa imimmaanii jedhaman barreesseeti jira. Kanattis dabalata kitaabolee irratti qeeqa dhiyeessa. Ani Sabaloo barreessitoota biraarraa wanni isa adda godha yoo jiraate jechoota haddaara gartee silaa dhokatee jiru. Kagartee abaabilee fi akaakileen keenya duratti itti fayyadaman barbaadee baasuudhaan. Kitaabni inni amma jiddeenya kanatti barreesse waa hedduuf keessaa qaba. Namni baay'een jechuun yoo keessa gabbu'ee suuta tasgabbiidhaan dubbise malee namaafis galuu dhabuu danda'a. Maaliif jechoota kanuma duratti abaabileen keenya itti fayyadamaa turan kagartee dhaloonni ammaan tana irraanfate kana barbaadee baasuudhaan kitaaba san barreesse. Akka fakkeenyaatti jechoonni haddaarree Sabaloo fidee ammaan walaloo keessatti fayyadame kun silaa arraan tanatti bakka sanatti fayyadamuu baatee dhaloonni kitaaba kana hin dubbisin waa jecha sanii beekuu hin danda'an. Har'a sababa Sabaloon kitaaba kana keessatti jecha haddaara san fayyadameen namni kitaaba san dubbisu jecha haaree san bareechuudha. Sabaloo Kadir jiruu baqaas nama dhandhameedha. Ganna 7 olii fi biyya ollaa Keeniyaa kan jiraate ture yoo ta'u yeroo sanallee loqodoowwan afaan Oromoo keessa jiranii fi galmee hiika jechootaa walitti qabuu irratti garee miseensa namoota 7 duuka hojii hojjechaa akka ture dubbata. Tokko jahataniin guddaan afaan Oromoodhaa. Dikshineerii loqoddanuu jechuun maltii daayileektii dikshineerii kalaquudha ture. Offline and online. Kaayyoon lammaffaadhaa Google Translationidha. Inni sadaffaa immoo oomishaa fi oomishtummaa dhaloonni Oromoodhaa oomishu addunyaa irratti afaan Oromootiin beeksisuudha. Jechuun nuti amma waan akka qorii illee tolchuu yoo dandeenye qorii wanni jiru kun akka jaatanii yoo ilaalame akka addunyaatti qorii. Qorii jechuun qoree jechuun tolcha jechuun ammoo ogeessaa tolcha. Kanaaf roga sadii geessuu nu barbaachisa waan jirurraa haala.
Kanaanis jechoota gara miiliyoona 1,200,000 ol loqoda garagaraan walitti qabuun akka danda'ame kan dubbatu Saphaloo egar wanti kun faayidaaf ooluuf carraa guddaa kan qabudha jedha. Beeti ambaa akka biyya fi namaan ta'u mana obboleessaa akka mana keetiin ta'u waan ta'eef gaarii sirraa namnu hamtuu sirraa deemannu. Keeniyaa keessatti immoo waa hedduu hojjenne ittillee hidhamnee ittillee reebamnee dabbasaa guyyoolleen waliin ollee galgala nu biraa dhabame haga sadarkaa saniitti ture haalli jiru hedduu ulfaataadha. Ta'ullee immoo deebinee Oromiyaa keessatti haasa'uun akka injifannooti jechuudha. Barreessaa Saphaloo Kadir ammatti kitaabolee asoosama dheeraa 2 asooga takka seenaa goototaa fi akkasumas kan xiinsammuu tokko akka harkaa qabu hime isaaniinis dhiyeenyatti akka maxxansaaf dhiyeessuuf yaadullee ibseeti jira. Osoo hin badne ayyaansi qeecaacuu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa. Marrinteen mirree gobee godhe halaakaa arkii miira keessoo didee wal hankaakaa.